sagalee waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa ishee jirtu. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee achi ciisu yeroo arge, yeroo dheeraa amma naga'u dhukkubsachuu isaa erga arge, fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun garuu gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama buusu hin qabu. Ofii kootiif immoo otuun itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixaa jedhe. Yesuus immoo amma bishaan keessa lixuun sin barbaachisu ka'iitii siree kee fudhadhuutii adeemii ittiin jedhe. Namichi achumaan fayyee siree isaa achi fudhatee in adeemee jedha. Rakkina dhanna namaa ta'e yookaan immoo rakkina amantanii lafa kaa'attan sanaa wajjin gargar baatu jedhee tan dubbadha. Rakkina dhanna sinii ta'e yookaan rakkina amantanii simattani sanaa wajjin gargar baatu jedhee dubbadha. Ameen. Namni tokko duwwaani rakkina wajjin gargaran baa'edha. Rakkina wajjin gargaran ba'a. Yesuus Kiristoos otuu deemaa jiru naannoo karra hoolaa isa jedhamu sana bira gaafa ga'e karri hoolaa kun balbaloota 5 qabdi jedha. Ol galuudhaaf namni karaa tokko miti karaa baay'ee qabdi jedha. Carraaqxee karaa galtu baay'ee qabda. Bishaan tokko karaa isa namichi waggaa 38 ciise kanaatiin karra hoolaa ishee jedhamtu bukkeedhaan bishaan tokko jira ture jedha. Bishaan kun hafuurri waaqayyo yookaan ergamaan waaqayyo guyyaatti si'a tokko darbee sochoosa ture. Gaafa bishaan kun socho'u namni dursee keessa lixu hundinuu jaamummaarraa, goobummaarraa, duudummaarraa, dhukkuba dhanna gubaarraa in fayya ture. Dhukkuba isaa meeqarraa? Dhukkuba isaa hundumarraa in fayya ture. Rakkina hundumaaf qoricha ture bishaan kun. Bishaanichatu qoricha otoo hin taane ergama waaqayyootu dhufee gaafa raasu qorichummaa ta'a. Har'a immoo waaqayyo sagalee isaa gaafa dubbatu biyyoodhumatti harkaan qabdetu qoricha sii ta'a. Namichi tokko namarraa kan dhalate garuu kan nama hin qabne. Firarraa kan dhalate namichi kun Malkasedeq miti waaqarraan dhufe. Namichi kun hidda dhalootaa qaba. Malkasedeq duwwaadha hidda dhalootaa kan hin qabne abbaaf haadha hin qabu. Inni waaqarraa dhufe. Inni gaafa Abrahaam moo'ichaan deebi'u aarsaa harkaa simachuudhaaf Abrahaamin bira dhaqee Abrahaamin eebbisee kurnoo harkaa fuudhee deebi'ee jedha. Inni hidda dhalootaa hin qabu, abbaa hin qabu, haadha hin qabu. Waaqa bira garuu akka luba bara baraatti jiraata. Namichi kun garuu hidda dhalootaa qaba. Namichi kun abbaa qaba. Addunyaa kanarraa namni haadhaaf abbaa hin qabne Malkasedeqi. Malkasedeq miti namichi kun haadha qaba, abbaa qaba. Hundi isaaniiyyuu garuu korbee tokko gargaaranii, firee tokko gargaaranii, warri baay'ee jaallatan ji'a gargaaranii, waan godhaniif wallaalanii dhiisanii deemu. Geessanii gatanii si'achi deebi'een galu jedhanii manatti galan. Lafa isaan geessanii itti si gatanii faayila kee cufanii galanii. Har'a faayila kee banee waaqayyo harka ulfaataadhaan harka duwwaa otoo hin taane waan ati baattee galtu wajjin si gaggeessa. Ameen jedhu. Garuu namichi kun hidda dhalootaa qaba. Hundi isaaniiyyuu gatanii, hundi isaaniiyyuu irraanfatanii. Nami keessa na buusu hin jiru. Rakkina maalii qabda? Ina rakkina nama. የሰው ችግር እንጂ የእውቀት ችግር አይደለም። የሰው ችግር እንጂ የትምህርት ችግር አይደለም። በረከነ ዱዋ ምት ነምን ከም በረባችሱ በረሰነስ ነምን በረባችሰቱ ቢሻን ቤተ ሳይዳ ፋቡኬ ቢሻን ሰለሞን ቢሻን ከረ ኦላ ጀደምቱ ሰነፋ ቡኬ ዮጅራተ ዩ ነሚስ በረባችስ ነምች ኩን ረክነ ነማ ቀባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈ ገረ ነምች ከና ደቁ ሙሪን ሳ ወጋ ሶዶሚ ሰደ ነምች ኩን ገሩ ኤርገ ዱኩባን ቀበሜ ወጋ ሶዶሚ ሰደ ነምች ከነ ምት ዱኩቢ ነምች ከና ዩ አንገፈ ኢየሱስ አመ ኢየሱስ ይሳደቁት ገሩ ነምን ይሳደቀ እንጅሩ ነምች ከና ነምች ዱኩብሰቴ ወጋ ሰደፋሳት ኢየሱስ ገራ ማርያም ከሰጪስ ወጋ ሶዶሚ ሰዲፍ ወለካ ቦዴ ኢየሱስ ተጃጅሉ ዳብ ዱፌቱ ወጋ ሶዶማ ቦዴ ገረ ነምች ከና ጋፈ ዱፉ ሬፉ ወጋ ሶዶሚ ሰደፋሳት ፌቱ ዩ ነጋን ሲፈቶ ወናኒ ተከነ ሚነጋ ነጋፈቴን ቤኩ ሲቱ ነጋፈቴ ያራይ ሀረሬ ፈነጋ ጋፈተ አኒ የዴ ነመታኤ ፈይነ ዴቦቱ ዳቤታ አነ ጀቹ ኤሰከ ጅሩ ፈይን ቤከ ገሩ ነመ ፈይነ ዴቦቱ ዳይ ፈዩ በርባዳ ጀዴ ጋፈተ የ ነምች ኩን በርባድ ዋንጀዳ ጅሩ ፈካ ማለናን አምኖ የተቀበለው በሽታ ፈዩ በርባዳ ይናን ኤዬ ጀቸ ተኮረ ከመርባችስ ነምች ኩን ገሩ ማልጀለ ፈዩ ፊ ነምኒ ነመ በርባችሰ ቤታቴ ፈዩ ዳፍ ወንቶተ ነመ በርባችሰናን ይሞንከ ማለናን የሮባዬ ነምኒ ከሰነ ቡሱ ዋን ዲቤ ነምኑም ተርከቀቤ ከሰነ ካው ዋን ዲቤ ነምንቲ ድርበቴ ከሰነ ቡሱ ቀወ ነመናሳ ቁነቤ መቃ ጎፍታ ኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሉ በርባደኒ ለፈ ኢጠጠኒ ነመደብደኒ ኢጡጣንሳ ድንገተ ደቃ ከሰተ ፈርካ warrasimiti warri foddaa televizyiniitiin ameenaan jechaa jirtanu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nangala itti galuun barbaada nan yaade nan hawwe jettee lafatti hiixattee dadhabdee eebuu ta'ee hidhii kee xuuxaa ilaalaa bira darbaa jirtu arra biran darbin maqaa Yesuusiin darbadhee keessa si buuseera.
dingata otoo biran darba jechuu anan madaalu an keessa lixuu hin danda'u waan atette manati bira darbuuf jettu waajjirati bira darbuuf jettu waldaati bira darbuuf jettu dirreeti bira darbuuf jettu magaalaati bira darbuuf jettu sana keessa si hambiseera harka kee hidhadhuuti seeneera seeni maqaa Yesuus seeni namichi kun fayyuu barbaaddaa inni fayyina koo dagadhu jedhe akkan hin fayyine beekaa sababan qaba tokko jedhe naman qabu akka inni nama dhabe Yesuus beekaa soo maal ta'e dhufe Yesuus nama ta'e nama mudaa hin qabne ta'e nama xurii hin qabne nama fayyinaa ta'e harka isaa kiisii keessa kaatee dhufe bira dhaabate Yesuus waa'ee nama dhiisi inni si bira jiru inni si naasaa jiru kun nama sii ta'ee sii dhufeera nama dhabuudhaan duwwaa iddoo tokko galuu barbaaddanii hawwitanii kan dhabdan Waaqayyo nama ta'ee dhufe qabee si agashu nama dhabuudhaan waan si jalaa qabame galgala kana nama ta'ee dhufe siif haa galchu Yesuus namichi kun gaaffiinsaa gaaffii naman qabu akkamiin an fayyi nanawwaam garuu lixu ko nanawwa otoo lixa immoo ennani tokkichaan miilli koo kun deebi'a maalinna nam beeka akka fayyinni jiru garuu eenyututti na buta ennan namni itti sin butu ofiif sitti butata fayyinni gara namatti itti si buta midhirraataa kataboo sabrahadi volaaraadhais natti si qaayidhaame miti balaati natti si qaayidhaame feerra dhaabate dingata gaafa nol jedhu eenyu deennan nama ta'een sii dhufee miti waan ati dhabde sana ta'een sii dhufee man jedhee nama sitti nama funyaan si qabatu miti nama si qabu dhabde miti ateedhen har'a garuu funyaan koo sirra dhaabadhe qabachoo otoo hin taane lafa kanaa si kaasuu dhufeera Denaan Yesuus Kiristoos waa'ee bishaan keessa lixuu waa'ee bishaan socho'uu yaaduu dhiiseedhe maal innaan kan kee as kutiidha gidduuttan kutee ol si kaasa takka yaalee dadhabee dhiiseera laxxedheera dhanna ta'eera bakka amma durga gaafa ergamaan godhu hizbiin lafa jiru utaalee keessa bu'a walduu kana midhibbi keessa buunaan walduu kafay tokkitti dursee lixataanaan garuu tokkoon sana duwwaatu fay keessa buunaan walduu kaa garuu walduu ka hunda isaaniitu fay har'a bishaan keessa lixa otoo hin taane bishaan jireenyaa dhufee si keessa lixa har'a fayyina keessa lixa otoo hin taane fayyinuma tofiin dhufee si keessa lixa kanaaf namichi kun bakka amanee fudhatee ciise utaalee lixin jenneen Waaqayyo namichi kun akka inni otuma nama qabaate utaalee lixuudhaaf fedhiin qabu fiteera Yesuus Kiristoos wanti inni ka'ii deemi jedheefi namoota baay'ee bira darbe namoota baay'ee gate waan ta'eef Yesuus bira dhaabatee iyyuu naman qabuu dhiisanidha jiraan bira garuu an naman qabu jedha maaliif otuma isaan jiranuu akka hin jirretti lakkaa'eera namichi kun amaneera dhukkuba isaa namichi kun amanee ciiseera bakka no ani ka'uun barbaadu bakka inni ta'eeraaf dhukkubi isaa kun dhukkuba amantanii fudhattan sanaa wajjin qalabatiin tokko tunni ba'u argeeran galgala kana waan isin dhanna godhattan waan isin amantanii kunna wajjin bara baraan jiraata waan isin jettan Waaqayyo isinirraa kaasu Phaawulosiif dhukkubni hin fayyine tokko kennameera seexana naa kenne jedha malee dhukkuba naa kenne iyyuu hin jiru hafuura seexanaa keessa waan dhufu dhukkubuma tara ta'a tajaajila kootiin akkan of hin jajjaneef waan an hojjedhu hundumatti indaalan matsaaddeq ayyaanatu narraa hojjeta malee ani ofii kooyyuu fayyisuu hin danda'u akka jedhuuf Phaawulos garuu hojii ergamoota boqonnaa 19 deemtanii gaafa laaltanu gaadidduun isaa nama fayyisa inni garuu dhukkubsata maaliif anatu fayyise akka hin jenneef anatu gargaare akka hin jenneef lasawunatuma gossame ana akka hin jenneef isa akka jechaa deemuuf duwwaa keessa kaa'e maaliif ana otuu jedhee namni dursee of fayyisa namni dursee eenyuun gargaara of gargaara anatu nama gargaara jedha taanaan anatu nama fayyisa jedha taanaan dursee eenyuun gargaaruu qaba ofiisaa gargaaruu qaba kanaaf Phaawulos ofiisaa irraa kaasuu kan inni dadhabe kadhatee soomee sagadee kan inni ofirraa buqqisuu dadhabe hamma du'aatti kan isaa wajjiniin ture dhukkubi tokko tureera kanarraa kana ለትምህር ለእግዚአብሔር ጸጋ መሳቢያ ካልሆነ በቀር dhukkubi sirratti hidhamee hafu hin jiru Yaaqoob gaafa abbaasaa eebbisiisu yookaan karaa sobaatiin abbaasaa Esaaw adamoo deemee jennaan gaafa inni dhaqee haadha isaatiin mari'atee reettii qalee gogaa reettii uffatee wayyaa obboleessa isaa uffatee gogaa rifeensa reettii dhanna isaatti godhatee gaafa inni abbaa bira dhaqee eebbisiisu Esaaw garuu dhufe meerree eebbi koo jennaan eebba tokko ittiin baadha isheeyyuu eebbiseera eebbi kan biraan jiru jedhe amma ishi abaarsicha jala akkamittan baadha amma abbaan hin abaarre Esaaw gaafa inni gara abbaasaa dhufu akkamittan abaarsa kana jala baadha abaarsa isa qaba abaarsa isa eebba duddubbee dhokate eebbifamuu namicha kanaa booddee buxisuu ta'uu koo sanatti hime sana hangafummaa mucaa kanaa jala buxisuu ta'uu koo sanatti hime kanatti akkamittan jalaa baa jennan bataqaawwamkau ጊዜ ittiin mormi sirraa maal ta'a jedhe hin garagala nama si bira jiruun ittiin mormi sirraa galagalaa jedhe rakkina keetiin mormi dhibee keetiin mormi ammanni si gadhiisuutti ittiin mormi kubi kee maal keeti mormaa keeti nan jiraadha gaafattu maal jedhan immoo nan ta'a gaafattu inni immoo maal jedha nan nyaadha gaafattu inni immoo maal jedha mormaa kee jechuun dhukkuba keeti ammati duututti siin morma ni dadhabee sin nate akkamitti dadhabde rakkinni kee hamma boollaan si ga'utti hamma du'aan si ga'utti hamma si awwaalutti takkaan uffee si dhiisee hin beeku ammati lafa geessutti ammati duututti si biraan deebi'u ati akkamitti biraa deebite maaliif biraa deebite ayyaana sirra jiru moo humna dhukkuba keetu caala Waaqayyo ayyaana jabaa sirra kaayera ittiin mormi sirraa galagalaa amantanii fudhachuun qabdan ittiin mormuu qabdu sabni Israa'el Gibxiidhaa ba'ee gara iddoo Waaqayyo isaaf kaa'eetti in adeema ture sabni Israa'el waa'ee dammaan beeku Waaqayyo gaafuma baasu dhagaa keessan dhadhaatti sin baasaa bishaan dheebottanii boossu annan duddu kana booddee jedhu kana
guddayuun beekanu sana maayinni kun haasaa waaqayyo jenna amma iddoo sana ga'anutti gwaaggu ta'u qallaachuu min ayinat nagar no dammi maayinni dhadhaan maayinni annan maayinni dammas dhadhaas annanis hin beektanu jedhan nuyi kan beenu beela duwwaa rakkina duwwaa dhiphina duwwaa waaqayyo garuu dammaaf annan gidduun sin deddeebisa yeroo dhiyootte karaatti dhiphini isaanii maayinni beektaa inni waaqayyo jedhesu maayinni akkas jedhee waaqayyo karaattan gaadidduu isaa sinitti agarsiisa shiinaa sillaasee shiinaa waaqarratti damma kutee annan kutee waliin bukeessee maqaan nyaata kana maqaan isaa manna jedhama jedheetuyyuu hin roobseef jedha mannaa maalirraa hojjetama dammaaf annan hin beektanu miti jedhe ennaani isa waannaatti isin hin geessa ammasitti guyya guyyaatti garuu jedhe guyya guyyaatti gaadidduun eebba fuula kee dura jiruu dhufee sirkaa galu yoo yarates gaadidduun isa waaqayyo sitti mee sanaa galgala kana dhufee harka kee irraa habu Sabi Israel waaqayyo akka kanatti utuu ka jiru gaadidduu kana utuu agarsiisu isaan garuu waaqayyo irratti ammachaa caalaa karaa dheeraa kana deemuudha maaliif nuun gabaabsu waaqayyo kari maaliif kana hunda nu deemsiisiise gungummiin isaanii baay'ee ture gungummiin isaanii inni macarrashaa እግዚአብሔርን አስቆጣ Sabi Israel dammaafannaan nyaata jireenyaa kun maayinni ree jireenyi jedhee waaqayyo yoo dhuguma waaqa ta'e maafoon nu nyaachisu innan waaqayyo guyyaa tokkottedha lafa waan jedhamtu hunduma dircitiidhaan guute yookaan immoo qurxummiidhaan guute lafa ejjetanu dhabani ammoo maal ta'e as ejjennan qurxummii bishaan irra jiraata qurxummiin gaafa sana galuu lafa irra jiraata lafa hin jiraanne jiraachisa waaqayyo beektaa lafa ati nan arga jetteen keenya kaa'e waaqayyo beektaa qurxummiin bishaan keessa malee hin jiraanne gaafa isaa waaqayyo irratti haasaanii dandeettii koo irratti akkamiin taasifte miilli isaanii lafti isaan jettan qurxummii ta'e fuudhaa nyaadhaa jedhiin saba kanaa gaafa isaan fuudhanii afaan biraan kaatan dhiiga godhe afaan isaanii nyaachuu dadhaban hin daganaa bo'anii kadhatan lafa onaarra lafa onaatti nu geessaa waaqayyo jedhan waaqayyo bofa nama cinii itti gadhiise bofti kun eessaatti ajajame waaqayyoon biraatti ajajame bofti erga idduu jalqabe dafaati jedhe ija keessan ol fuudhaate isa Museen fannisu naasii bofaa sana ilaalaa dafanii maal gochuu qabu gara gooftaatti garagaluu kakuu moofaa keessa taa'eetu fagoo kiiloomeetira meeqa deemsisee kakuu haaraa keessa isa dhufee fannifamu Yesuusin itti agarsiise akka kanatti kan sinii fannifamu jira jedheetu isaan lallabe seexana biraa dhufe miti waaqayyoon biraatti dhufe garuu no an kanaan hin du'u jedhanii hiddamaniiru muddamaniiru muddamuu keessas ol jedhanii ilaalanii ba'anii har'a waasin jechuun barbaada amantee dhukkubaa wajjin hin jiraatin galgala kanaa kaasee abbaan koo sirraa hin galagalchaameen jedhe si keessa dhukkuba bula otoo hin taane si keessa hafuura waaqayyootu bula si keessa dhibeetu bula otoo hin taane si keessa waaqayyootu bula har'aa kaasee seenaan kee geeddarame har'aa kaasee manni kee geeddarame har'aa kaasee abjuun kee geeddarame waan waggaa 38 keessaa erga nama baase maqaa waaqayyo waaqa jiraataatiin keessaa si baasu waaqayyo